Ashamaar kafuunee kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya kun qophii qubqabduudha. Qophiin qubqabduu akkuma maqaa isaatii waan quba qabdan si yaadachiisuudhaan waan quba hin qabne immoo sin hubachiisuun kan si dhiyaatu qophii ijoolleeti. Tole egaa qophii qubqabduu guyyaa irraatiin daa'imman kana wajjin sin argamneerraa guyyaa irraa kanas namni gaaffii argate maallaqa kan badhaafamu ta'a kan dhabe immoo qaaraa kana nyaachuudhaan kan adabamu ta'a amma dhumaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Tole gara gaaffii tokkoffaatti dabarraa 45 baay'isuu 3 ruu 3 ida'uu 2 meeqa ta'a? Afurtamii saddeet hin arganne yaalisa dhuma. Hin beeku gaaffii kana dhabeera waan ta'eef asumaanii adaba isaa kana adabamu ta'a. Kanaafuu qaaraa kana lamaan hin nyaata nuti gaaffii kana itti fufna qaaraa kana nyaadhu. Tole gaaffii dhabee adabamee adabii isaa sana waan dadhabee fi deemeera. Ish gara gaaffii lammaffaa dabarraa. Gaaffii lammaffaa akkas jedha. Naannoo tokko keessa dhiirota 40 jira. Isaanis ijoolleen 8, jaarsi 12, geessi 6 yoo ta'an dargaggoon meeqa ta'u? 5. Dargaggoonni 5 ta'u. Abdeettaa yaali? 8. Dargaggoonni 8 ta'u. Abdeettaa atisii qaaraa kee nyaattee ni adabamtaa. Deebisaa dhumarratti hin beeksifnaa. Qaaraa sana nyaataa jira ammayyuu qophiin ga'e tuffeera. Lakkoofsa tokkorraa ofiisaa hir'isnee deebinee lamatti daanee sadii immoo irraa hir'isnee maayinasi tokko lakkoofsi dhufu lakkoofsa meeqadha? 2. Lakkoofsa 2. Lakkoofsi biraan ta'uu danda'u? Lakkoofsa 2 duwwaadha? 2. 2 bichaa? Deebiin isaa 2 duwwaa miti. Lakkoofsa kamiyyuu ta'uu waan danda'uuf innis gaaffii kana dhabeera. Kanaafuu qaaraa sana lamman nyaataa gara gaaffii isa jalqabaa finneerraa amma dhumaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Gara deebii gaaffii keenyaatti dhannaa. Gaaffii inni tokkoffaa akka jedha 45 baay'isuu 3 hiruu 3 ida'uu 2 kuni 47 ta'a. Gaaffiin lammaffaa immoo naannoo tokko keessa namoota 40 jira. Naannoo tokko keessa dhiirota 40 jira. Isaan keessaa 8 maalidha? Ijoolleedha. 8 ijoollee gaafataan meeqa ta'a? Irraa hir'isaa jechuudha. 32 ta'a. 32 irraa 12 gaafa hir'uun immoo 20 ta'a. 20 irraa immoo gaafa hir'uun 4 ta'a. Deebiin isaa dargaggoonni 14 ta'u jechuudha. Lakkoofsi tokko ofii isaa irraa ofuma isaa hir'isnee 3 irraa hir'isnee erga hir'isnee booda 3 irraa hir'isnee lamatti daanee maayinasi tokko lakkoofsi dhufu lakkoofsa meeqadha? Lakkoofsi kamiyyuu deebii ta'uu danda'a waan ta'eef innis lakkoofsa tokko dha'ee waan dhabeef deebiin isaa kana fakkaata. Gara gaaffii sattaanuu dabarraa amma dhumaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Gaaffii marsa lammaffaa walitti deebineerraa adabbiin isaanii akka inni ture agartaniittu ammayyuu sin bashannansiisaa akka jiru abdii qabna. Amma dhumaatti nu faana bu'a. Gara gaaffii isa lammaffaatti gaaffii waliigalaatti dabarraa. Gaaffii inni jalqabaa sirra ta'a jechuudha. Odaa Oromoo meeqatu jira? Isaan keessaa tokko naaf himi. Odaan Oromoo 5 jira. Odaa Oromoo gosa 5tu jira. Isaan keessaa tokko. Odaa Bultumee. Odaa Bultum. Odaa Bultumii gaafficha waan argatee fi dhumarratti badhaasa qabaa harka keessa walitti buusaa fi. Ish gara gaaffii sattaanutti dabarraa. Gaaffiin ittaanu kan keeti. Akka jedha. Gaangoon 5 ilmoolee 10 yoo dhalan gaangoon 30 ilmoolee meeqa dhalti? Yookiin ilmoolee meeqa dhalu? 60. Ilmoolee 60. Deebii isaa hin arganne maaliif gaangoon hin dhaltu? Gaangoon hin dhaltu. Kanaafuu deebii isaa dhabeera qaaraa keenyaatti. Qaaraa sana nyaataa jechuudha. Amma dhumaatti nu faana bu'aa qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Ish gaaffiin inni ittaanu kan keeti. Doolaarri tokko birrii Itoophiyaatti birrii 100 yoo ta'e doolaarri tokko birrii Itoophiyaatti 100 yoo ta'e doolaarri 15 birrii Itoophiyaatti meeqa ta'a? Doolaarri ta'a? Gaafeetti. Doolaarri tokko birrii Itoophiyaatti birrii 100 yoo ta'e gaafa jijjiiramu jechuudha. Jijjiirama isaa doolaarri 15 immoo birrii Itoophiyaatti birrii meeqa ta'a? Meeqa ta'a? Qaaraa keenya nyaadhu? Addaan kutin? Miliyoona tokko. Dhabeeraa kanaafuu qaaraa sana nyaataa qophiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Adabbii isaanii ilaallee kanumaan xumurraa nyaadhu. Qopqabduu keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Amma dhumaatti nu faana waan buutaniif galatoomaa siin jenna. Horaa bulaa deebinaa.